fuudhaa fi yeruma irratti dubartii dubbifachuun janajjanuun dubbisuun jechuun yoo maqoodha sababu telefoonaan fagoo jirtus illaa yoo lama namni lama ajnabiyyiin lama waliin bara rasuul sallallahu alaihi wasallam sadaffaa shayxaana osoo malee noole jedhanii dubartii akkamitti dubbisne akkamitti fuunaa osoo isiin dubbisne akkamitti fuunaa bilbilaan jaalalatii itti mul'ifne isinis natti mul'ifne akkamitti dubartii dubbifachuun daddamaa janajjanaa jaan takkaa jira alaa fi zaman ammaa jala deemanii akkamiin laallannaa suuraa si arkuudhaas dubbifachuudhaas rifeensa arku akkamiin laallannee fuunaa osoo garaa haadhaaf ebbaan deeynee jaan sheekha umurii dheeraadha. Amantichi islaaminaa osuma waan tokko haraam ji'ee kaa'u sulxaanummaa qaba gaa bisulxaani mubiin jaa jira bar mootummaa qaba mootummaa qaba waan ta'eef aangoo qabadu wantoota tokko tokko amma intala takkan fuudhuu barbaade akkamii jennaani fandur ilaha ji rasuul alayhi salatu wassalam fandur ilaha ila maa yad'uuka hamma gara waan isii sanitti si gartee fuudhutti si waamu akkas ilaaluu qabda ajajetti godhe ajnabiyyi ilaaluu tana hogguu fuudhaa deemtu haajaa kanaaf siif ajajetti baase sinji akka salaata ajaje baase haruu fa garii amantaa keessatti xiqqoora sidawaasa ya muslimin keessatti gara waan isa waamutti gaariidha laaluu qaba falaa ba'asa jechuu jira. Kanaaf ajajni kun dirqamaa miti. Yoo hojjetuu baatte hatti qabamtuu miti jechuu isa saniitu waan kanarraa baasee gara sunnaadhaa galche jedhan. Haa ta'uu laallata. Gara waan fuudhatti isa yaamuu jedhan. Kuni maalii jedhan bal'inatti hogguu jedhan irra guddaan ulumaa'otaa maal jedha jumhuurratti ummatoota sanin baana ummatoota gurguddaa sanirraan asaasawa asaabota irraa taabiyyoota irraa akkatti mee gurguddaa kanaan akkatti asaaseennu harkifannee hanga gara ibnu qayyimitti illee mee haa dhufnu hamma qarni isatti illee asaa deemnu mee way argina duuba maaltu jechuu jira fuula haalaalu shanacha haalaalu inni lamaan kun yoo laalame qaama kaan irratti nama qaceelchaa kan ji'u bifa kanaa. Ka isa gammachiifte hogguu inni gara isii ilaale jedha baramatichitti. Ibiraan gaariin isiisanii jedhee haasaa. Kanaafuu jechuudha laaluu qaba. Hangana laaluu qaba. Maal jedhe warri garii inumaa irraa baasetu je. Huccumaa guututti moo waan ajaa'ibaati bara. Ilama yaduu eegaje. Maantun umuma qabdi waan ta'e laaluu qaba kan ji'u bifa kanallee seenamee jira jechuudha. Kanaafuu ajaja rasuularraa jechuudha. Kanaafuu amantichi bifa kanaan hayyamee jira. Maaliif inna fi aayunil amsaa shay'an rasuulli alayhi salaatu wassalaam intalti ansaarotaadha kan hin fuudhuu deemu qabiyyattii itti gallee tana dubarran isaaniiti jennaani bareechi ilaale jee. Maaliif ijaa dhala ansaarotaa kana keessatti waa jiraa jee. Gariin isiidha ija xixiqqaatti yaada jedhamu jira jira. Kanaaf booda hogguu sitti dhufte qalbii cabsitee kanaatu hogguu kasitti ilaallatte yoo sii ta'es akkasuma hojii sii taates zalaalama hojii jiraatu ayyudama beeynahumaa almawadda. Rasuul alayhi salaatu wassalaam almawadda ayyudama beeyna. Kanaafuu jedha. Faayidichi zalaalama hojii jiraatu deemta waan ta'eef bareechi ilaalladhu jedhaa jira. Kun bifa kanaan akkatti deema. Yoo bakka guutumatti irraa facaasuu sanillee mee dhaabbadha hajjettullee taate hanga siyaamu tokko shanachaa fi fuula birallee dabarte hanga siyaamu tokko laaluu dandeessa. Haraaminaan duraan jenne sun kaate. Wanni duraan zinaa nuti jenne sun kaafne jirra. Bifa kanaan jechuudha. Ja'a bakka biratti illee bakka ragaa irratti bahuu fa'aatti illee wanti kanaa kunne kaatifaa ja'a jirani adillumaa jira. Kanaaf inshaallah amantichi kanatti kaayee jira jechuudha bareechi kaayee. Akkas yoo taate malee booda immoo walitti dhufanii bultii ammumaan tana diiguu irraa hin qabnu nuti. Kanaafuu ayyuudama beeynamaa jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam
bultii hanga hojii jiran takka namni hojii jiraatuudhaaf waan deemu tokkoof bareechitee laallatuu qaba. Isiinis ammoo laallatuu qabdi. Isaan duraanuu bar laalcha kana irraa sabdisanii takara gazzaree. Isaan bareechee tole rabbiini. Waan gartee ajnabiyyummaa tanaa ولما يوضد من أبصاري إنه هجوري وأصن مفاجأ أجر ملي وأنا واجبات سبيل أجر تجاري ذكر جزر وأنا كان أدلة نزلنا إليك ذكر لتبين للناس النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا حجة الوداع حكمي قداتك وخن جيتشو قناف فضلي في انت لبريد فضلي الآن رسول فضلي بلا جرا دو يابتي وبوجي لساني رسول قافته قربان التوقع قوقيو جانا مثل عرب مخيصة وانت التكنا اسمه ربين ومي أرقم سيسي خانا وقويني رسولي متى إسا قمناك أبي قمسين أرقا جا رجاي بربي دولي وقو قمناك أباس باجي متى لك آقين جين قربا أبو لك آقو تنجين ہوتی أفان کے قبر ہوتی قربانا منکرران اور گجرا خرابو جلب ایتی خرافو جچو کنتی بنابی اکا جیر Abbasin waa kawa gurbaan miidhamee itti fakkaate. Micayyoo itti dhiisatu hanga laaltu jechuudha. Akkasitti inshaallah bareechee laallatuu qaba. Bareechee laallatuu qaba. Bareecheen walta'iin argamuu qabdi jechuudha. Maashaallah nu deebistan. Ragaddaa carraa nama biraatti dabarsaa. Akkasii sheekas faloo godhaa warri jirtan jira keenya. Rabbi irraa jaallatu akkasii kan fuudhinis Rabbi haa fuusisu. Umri isin adeemsisu sheekatan hojjeta. Kallattiin isinirraa barachuu baannus alkallattiin barachaa jirra. Viidiyoo keessan bara dheeraa reefa Asad Shariif isinirraa waraabee dhufee nu bira Minisoota deema gaafas hedduu daawwanne. Majlisa oomishattanii sadaqatul jaariyaa warra dhiifatee deema Rabbi isin haa taasisu. Umrii haftees Rabbi beekaa. Isin barakaa keessa kaa'i man taala umruhu wahsunu amaluhu jedhani. Rabbi warra isin haa godhu inshaallah. Ibaran hawwi qabna inshaallah. Rabbiin ilmi min al-mahdi lillahdi jedhani. Jabaadha nus barsiisa inshaallah. Kanuma isin jenna. Hawaasa keenya kanas yoomiyyan yoo ta'u baatittillee waggattillee taatu hanqa Rabbi irraa isin laaffise. Jirraa jaan kun lafarraas qilleensarraas ni jirra jaani. Rabbi jecha isin jaalanna umrii nu dheeraadha ulamaa warasatul anbiyaa jedhani. Rabbi warra sana isin haa godhu barakadhaa carraa na biraatiif dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.